Abees nagaa keessanii nagaa galata waaqayyo akkam jirtu fayyaadha sin nagaa lafa jiraatanii guyyaa kanaaf sa'aatii kana warri geechan isin nagaadha sin jirtu fayyuma nagaadha nu illee jirra waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waaqayyo nu eegee nu gargaaree kunoo namarraa taaneerra akkaataa kanatti jirra waaqayyo galata argatu isin illee baga jiraattanii lafa jiraattan hundumaatti biyya ormaa biyya keessa warra jiraattan hundumtuu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Egaa har'ammoo waan gabaabduu tokko qabadheen fuula keessanitti dhiyaadhee jira. Egaa yoo sirriitti na daawwattan yoo sirriitti si jaalanna naan jette yoo sirriitti isin egaa harka tanaan waa laayik gootan egaa waan baay'ee hojjechuudhaaf hin kakaana. Egaa waaqayyo nu gargaaree nu eege kunoo guyyaa kana geenyerra jirra kunoo hundumaa karaa hundumaanii amma immoo adda tikistiin pirankii godhadheetanii amma yoo misaadhaa dhufu mana hin jirtu misaadhaa waan dhufu mana hin jirtu mucaan sireerra ciisaa jira eessa akka hin naxxe hin beeku yeroo hundumaa mucaa gattee fucha laalladheetan dhufeenisi mucaa gattee baati yeroo baay'ee suuqii dhatti mucaa gattee mucaan odoo utaalee algaarraa lafa dha'e utaalee odoo bahee fiigee markaatoo dhaqee mucaan eessa akka ishiin taatu maal akka ishiin yaadde hin beeku. Kanaaf isa kana kunoo sammuuna zayitiin dhumee bitii naan jetti. Ani immoo hin bitu zayitiidha yaa barii maaliif zayitii fixxaa jedheetan. Kunoo kana qabadhee amma dhufee yoo ishiin dhufte hoshi waa'ee zayitii na gaafatte hin binne hin jedhan. Kanas biteen dhufe shanneettoodha kan ta'u garbuu jechaadha garbuu yoo callaa kana guggubiiti zayitii godhii juusii godhiiti isaan akka waxiitti nu hojjedhu jedhaani piraankiin ishii godhaa ishii maraacha nan hiyyisiisa. Egaa na isin na duuka bu'a isiniin jedha yoo amma dhufte kana na dhoksa zayitiidha kana dhoksee nazzalan godha nazzala godheetan dhoksee akka ishiin iyyitu ishii godha. Egaa waan hundumaafu na duuka bu'aa na hordofaa isiniin jedha warri addisii taatan laayik gochuu. Egaa waan hundumaatti immoo nu jajjabeessaa nu guddisaa laayik godhaa sabskiraayib godhaa sheer godhaa yoo dandeessan. Maafiin namni qajeela yoo guddate mandarriin gammadaadha sagalee waaqayyo. Namni jal'aa yoo kufe immoo mandarrii. Kanaaf maal jechuun barbaade yoo isin nu guddistan cubbuu hin qabu. Karaa kicca yoo guddanne cubbuu hin qabu. Yoo isin danda'ame mana madaafii jirtu waan ta'eef isinitti lakkaa'u laayik godha namni 1,000 laayik godha namni 10,000 laayik godha namni 20,000 laayik godha. Isin jaallanna akka isin jaallannu beekna waan barbaaddan yoo isin jettan maafin haalli mijatus haalli mijannis akkaataa nuti tolus akkaataa nuti hin tollettis isin baay'ee isin jaallanna isiniif yaada qajeelaa qabna. Maaliif haalli waan baay'een jira isan dubbannu gaafa guyyaan dabarte dubbanna. Amma natti garuu isuma akkuma qimii keenyattiin akkuma humna keenyattiin akkuma beekuma teenyattiin tirannaa jechaadha tirannaadhumaan tirachaatu jechaatu amma humna keenya isinii waraabnaa jechaadha isinii waraabna malee har'a fooqirra ol baanee istaadoomii qabannee akka barbaannetti zarraaf jennee akaakii qaallitti jennee isinii waraabuu hin dandeenyu waan hin qabne fiduu hin dandeenyu of diddiimechuu hin dandeenyu gurraachuma kana nuyi isiniin jenna.
Egaa maaliifin baay'ee sin jaallanna sin qabanya rakkoon hin jiru. Kanaaf kaawoo dhufte amma qeewwit ishii godha qeewwit kun hojiitti yeroo gana hojiitti deemaadha amma taa'ee egaa amma ammaatti kan olaala hin dhufne amma ammaatti maal akkan godhu na wallaachiseera mucaa gattee amma ammaatti hin dhufne eessa akka ishiin dhatte hin beeku. Kaya silki dawwala malee waan nusaatu naan galle silkii fuutee baadhite fuunete kus mo'aa ko silkiinu manaayi silkiinu silkis fuuteen baane waan nuti isaatu naan galle aan biraa fudhatee bareetee aan ta'etu maal akka ta'e nuun galle maal irraa godhaa fuudhee deemas malee kanaadha. Kanaafi zayitiin illee baay'ee dabaleera zayitii kan yoo xiqqaate zayitiin kun kan ittiin bitame dhugaatii isaa isinitti hime baay'ee rakkisa akkattan baadhee dhufe ulfaata. Kuni ishiin kun abbaa shaniiti kan nama 1,100 bite. Ishiin tun barreen gaddaa birrii 820 bite. Barreen gaddaa jechaadha birrii 820 bite gizee kana. Gizee kana 820 baran 1,000 birrii 600. Yeroo Itoophiyaa karaan itti akka ishiin deemtu namaan galu. Kanaaf waan goonu hin qabnu falmachuu hin dandeenyu yeroo Itoophiyaa tana jechuutti hin dandeenyu bakka akkuma qinii keenyatti bitannee bulla waan goonu hin qabnu. Waaqayyo immoo fayyaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Egaa waan hundumtuu daddabaleera. Sababii ayyaana kanatti dabalee fakkaatee immoo maal goona ree maal gochuu jira ree hunduma isaatu baay'ee ulfaataa isiniin jechuu barbaadeni. Bakka gaa pirankii godha jedheetani niitiin bakka pirankii taate bakka ta'etti naan galle dubbisaa taa'een eega ta'ee nan deema ta'ee waan humti isaatu naan galle hin dhufne amma ammaatti gina. Anatu pirankii ta'e ishiitu pirankii ta'e naan galle amma ammaatti hin dhufne hin maneegaa amma ammaatti eessa akka ishiin lixxe hin beeku. Hin barbaada deema malee hin taane. Maal jenna ree jara keenya waan dubbatan nama laalchisa kun. Waan dubbatan akkaataatti dubbatan nama laalchisa hin jirtu kun pirankii ta'uu hin jirtu. Yaa bachoo dhaqee iyyuu. Abeet hin jettu bakka hin jirtu. Maal akka goonu hin beeknu maal akka taanu hin beeknu. Na rukuta ta'ee ziman jedha ta'e maal akka godhu hin beeknu. Misaan nyaanne amma maal jechuu keeti? Jamboy. Apa dia? Muncul dia kulah ko na kulah go nabi. Mana kulah go? Mutu ke kulah go. Esa de interfet.
Suuqiin naqee bar zayitii qibaatii waan mujaarratti qicee ofitti godhabe. Ante zayitiin kun birrii lamaa fi meeqa yoo bite gaariidha. Ani kan duraan binnaan miti ande Nanna beekaa sakaan nanna bee achumaan kana 240 bitee. echa deemteret. Ani moo maanii sadeente. Echuu Suuqiin naqee gaafii gee mucaa waan hindi mucaa hindi baafii hindi badale. ada suuqii deemte saati tokko mucaa wanatti gattee deemte. Maal naa lala deemte beekarulaati. Wallaatu si ilaala. Maal boo'ee malee maal amma min turee amma bee bar yoom dhuftee. Mucaan kun bee markaatoo deemee maal goote? Hin gallanne yoom dhuftee. Yoom dhufteet ta'i? Maal nyaattee dhuftee ndeeffatta. Maal ndeeffadha maal nyaadha? Yaa dhuftee maal nyaattee dhuftee. Amma waa'ee nyaatee na gaafatta'i? Zayitii nu bitti jedhe meerre zayitii bitte moo isa yaa dhuftaa. Zayitii maadha nasii bite? Soorsa maal jetta bara qibaatiin birrii 300 galuuf deema beeku. 240 maal jechuudha hundi waati. Taada maal wuddii eettalee kun abbaa leetira tokkotti? Ani maalan beeka leetira tokko dhuguma. Ani mucaadhaaf qalbii maan godhadhee ilaalee. Safootoo mucaa qabu tokko barbaadee na beektaa isaatu mirxii wayitii. Amma oduu biraa dhiisiti mucaa maal falmaatti gattee deemte? Algaarratti. Hoo banimee mataan dhukkubaa irraa waan ta'eef ifu. Haalaan algaarratti gatee fuudhee deemaa haree danda'e. Taada mucaan kun ammoo ka'eetu iyyaa oolee sa'aatii amma kan waldaa. Maali kaarsii afur dirbatte darbatte. Maal ta'e? Sa'aatii amma kan waldaa urfatee jecha mucaa gattee? Hin baniin dhiisiyyuu yaadadhe. Marfeedhaan kana uraachu. Isaanas gaafa dhunatti min jedhe. Toli soorta been turre amma ba'e dhugaa amma sammaan ba'e dee. Sa'aatii tokkoon argannu fe'e sa'aatii tokko. Isallee qoosiin gadeeqaa isa utoon fi gulaali dhagami uffanni kana na qabe dhugaa waaqa kun miir keessatti kana narraa buqqisuuf sirmaa na dhiigee laal kun jalli dhugaa waaqayyo laal Eecha deemteetti fi dhugaa qibaatii bituurma fiigaa achi suuqii tokko dhabnaan isa gadii kana fiigee dhaqe. Isa bukkee kana hunda mana bunaa wayii mana aannan isa bukkee aannan sana dura aannan gaabee sana bukkee dalabe. Suuqii bakka kana jirtu istee ganaa asii baatee jiratta? Nan dhabe kaasan barbaade san hooqamee aduu fidee uurradhee mataa irratti illee naqadhama. Maayii taate natti. Tol dhugaa miti. Hin banii dhiisi bakka. Hin banii mataatti hin qiyyaadha akkana godhee mucaalaa tarree. Maaliif dhiisi akkanatti hin ta'u? Dhugaan banii isheen banii gaa qodaan isaan jira warra qada qodaan isaatti naqadha. Zayitiin bittee watii misaa hunda jennee baranne zayitiin hin jiru reetumaan. Garbuu sii bitee amma garbuudhaan annay. Garbuu maali? Innoo garbuu. Garbuu na iddoo. Garbuu sii bitee garbuu kana akaayiti daakiti zayitii godhe. Maal jechuun barbaaddeetti soorsa naan gala. Soorsa ishee kanaan bita jedheen birrii 100 naan jedhe ishee kana. Kana jechuun kun taatu maal kanaa manna kana bitu wayyaadheen kana bita. Garbuu maal godhaa? Garbuu akaayiti daakiti. Kana bittee? Ammaaree ayyaana amo. Eega. Kiiloo meeqa baay'eedha jechuudha. Kiiloo 3. Harree. Kiiloo tokko zayitii godhi. Kiiloo tokko juusii godhi. Kiiloo tokko immoo atimeetii godhi. Sirkubbaa hirmoo fayyaa miti. Bani mee nama taana nukkubsiiti maal haasa'aa jira. Bana oduu kanatti qiyyaadha. Qo'e isa miti. Maal jechuu barbaaddeetu kiiloo tokko atimeetii godhi. Zayitiin biti jedhee si erganatti fakkaata. Zayitiin ni wadda deekaa zayitiin. Rabbe. Kuma meeqa ta'e? Birrii 2,000 jedha. Yesuus. Maal goona leenju? Gochuu dandeenya. Waliin bantaa ijoollee. Birrii 2,000 jedha zayitiin. Zayitiin nyaatamu. Birrii 2,000? Maal abu humna keenyatti nu mittee dhuftuure? Kaan immoo birrii 1,500 500. Abbaan leetira 3 moo? Abbaan leetira 3 1,000. La argitee soorsa. Kun guddaadha. Salphanneetu genne dheeratte wallol. Argitee kun ammam dabalattee birrii 140 gurguramte. Bishaan itti qiyya. Bishaani? Ilmi kadhata kana. Ani badee bara zayitiin birrii 300. Ani maal nagaa naa kan birrii 100. Maaltu dhufaa jira? Mataatti siina qotu akkasuma. Azara dhugaa argite. Azari. Maal ta'ee soorsa? Sakkachi. Naartaayi. Naartaatti. Maasii aarsaa yaa? Gurfa kee joortaanii asii. Qomee maaloo mataatti jedhama taane dhukkubaa beerga galgala. Ani kanan jiru zayitiin binneere? Zayitiin hin jiru bishaan fayyadamu bishaan. Kana garbuu akaayi. Garbuu sasinna qorsaare garbuu bitedhen si ergee? Yaakuu kiiloo tokko zayitii goota inni sirriitti silliixa. Kanaan booda murtee isatti gannatta. Bassoon ammoo bassoodha moo dhite bassoodha? Bassoo isaa sirrii jette. Bassoo miti bassoo maaliti bassoo. Dhugumatte laa hoolme bassoodha nimma na techaar.
beekaa ammaysa sojiisa. Bassoora miti. Abbootiyyaa. Bakka ichaa jira. Abbootiyyaa. Kanaafi. Naqadheeraa iseetiin natti namee. Natti namee. Mi'a kana. Kam. Natti namee. Waayee. Sija. Zayitiin ofiitiin jedhee baar soorsa bari maal sirbitaa birri beekaa miti amma kana. Qibaatii biti. Qibaatiin abbitee erfeeka. Ani mataatti naqadhadhee. Fidde. Yaa fidde. Quxurochi koo inni gaakkoona. Maala hankee maanni kophaatti qabdamu. Garbuu sii bite misgaana jettu. Dirsaafnitiin kophaatti qabanii galatoo migaan garbuu nu bittee beebi. Waan ayyaana. Azar sin gadda waan nu bittee. Laa taa'e gaa sin nu gadda waan jedha azar adda makee iskaan. Adda makee. Adda keenya jedhee bar jilba keenya jennee. Galatoo waan nu bittee. Waan ayyaana nu bitteeti. Qabamte moo qabamte. Maali qabamte bocho. Qabamte moo qabamte. Sitti eebbante dawwalaa ture baan kaafne abbaa kiyya. Yoo dawwalaara. Haala irratti dawwalaa ture. Bakki kun dawwalamaara nagarree. Abbaan teekisee jaa'u dawwalee. Abbootiyya mucaa kiyya zayitiin hin binne resoorsa. Bisaa maali hojjedharee amma. Amma qabamte. Qabamte maanni. Yoo. Achi. Zayitiinis kunooti. Zayitiinuu bittee amma maal jechuudha re? Sarpiraasii dha moo biraankiidha kun? Sarpiraasii dha moo biraankiidha? Biraankiidha. Mataan dhukkubsitee biraanki jedhama maanoo baay'ee naarre garuu maaliif bituu dhiistee akkamitti waame garbuu bitteedhee yaade malee baay'ee naarre. Kun bittee kaa maal gootare? Hoo bakka gobas. Akkana kanaadhi gobasii dhiira. Dhirsa jechuun yoo argatan akka keetti yoo dhaban immoo. Dhabu. Mataatti nan bu'iin gaa. Dhugaa viidiyoo waraabaa jiraan moo dhaabamaadha? Waraabaa jiraatti dheeratee jira. Dhugaa dhime. 17 wanta itti galee ijoollee. Tol. Akkamittiin arguudha beeree amma naan asiin olii gadi deemaa ture. Qabamte kaayi. Maal jedha bara amma kun soorsa? Kanaafuu biraanki taateerta nagaa gaafadha. Garuu naa bittee taate maal gochuu biraanki naa goote zayitii erga nuu bittee. Injiru dheetan kaa maal kanuma kaa. Maal jiraachuu baate dirqama fincaa'aa ilaallee naqi fidii siin jedha. Eessaa fidda? Amma jedhiin wanni nyaatu natti fide. Wanni nyaatu akkam? Wanni nyaatu jedhu. Wanni nyaatu zayitii irra bittee dhuftee shiishana jedha galatoo. Ganaa taa'e? Ganaa taa'e amma hojjedha koo amma baatu bitachuu beeku. Maali ganama gursii nyaanne miti? Taate amma hojii dhiisatan taa'ariin. Waan hojjennu? Nagaan gaafadhu natti fakkaate gaa dubbisnaan jettee. Waan hojjenne hin jedhu. Dhugaa homtuu hin jiru distiinuu duwwaadha. Situ biraanki taa'aa jechuudha gana miti. Soorsa. Maa hartaree maa nan hojjedha amma mitti hojjedha. Kana hojii dhiisatan taa'isee. Waan meeqa hojjetaa oole ijoollee wajjin nan haasaa ijoolleen keessarraan gaaffii na gaggaafatan jiran deebisaa fi. Gaaffii namoo biddeentu caala. Biddeen hin jira mootii immoo muka hojjedha. Waatii ganaa taa'ee neegaan hojii dhiise. Amma itti gaabina si hojjedha hoo shunqulaalii si hojjedha. Hara kootu naaniin hara bagzaaber wal finne qaba walirraa nu qaba. Waachi daarii Indi ladha. Maaziriin koo liffaa waliin illee ishiidhaan siin jettee si gorsine. Ishiin dandeessu siin hin jenne. Eenyutti harkama taa'eeti taa'e haaruun hin danda'amu gaa galata ofii loowwan hojjettee dhuftee haadhe. Anan taa'ee fideef kan akkuma. Akkoo nan bitaa nan hojjedha kaa. Amma naan taa'e kan hojjettu reedee. Ishee taa'e kaa taa'e ishee nan hojjedha taa'e. Kaameraa kee akkam dhimmarteetti dhadhu baqqanee dhaqeen hojjedha bakka. Maal taree hin dulloomtanee dhaadhaftee naarii. Babbaadhiisi. Sirraa galee ammanatti loo armee sii kenna hoo haadha waadhiitii ammanatti akka nyaata hojjedha hoo ammatti asumaan sii kennu reessa hoo waar bakkaachi hooti minaan eeggata haadhu bakka obboleewwan kiyya sinin jaallanna nagaa jirtu ani na aarre garuu atillee na aarsuuf goote na aarre xiqqoo ishillee aareera garuu maal garbuu waxabbateedha maal hasaadee naa galuu didee ture. Sinjaaladha biraanki miti kun sarpiraayiidha malee. Moo biraanki? Sarpiraayisii naa godhe malee biraanki natti fakkaanne. Ati garuu yoo miti yaaddee anatu balleessi sirkii fudhadhee manaan baasu. Amma waan fiigee deemu mucaan koo baara. Sinjaalanna laayikii godha sabiskiraaybii godha warra nu jaallattanii. Dhugaa dubbachuu fi
Garbun illee nu bitameera galatoomii guddaa isaa waan ayyaana qophaa'u jalqabeera. Innis ayyaana ammoo beektani akkaataa hojjennu. Hojjetaan nu agarsiisaadhani. Anneen gada hojjedhee machaa miti ammoo isaan hojjetaa jechuudha. Meerra fuudhaa miti. Kun amma naasee guyyaa har'a guyyaa meeqa? Har'a 29. 29 naasee 29. Naasee jechuun meeqa faadha? Naasee jechuun ijjaadhuma maskaramitti. Kana hoo amma guyyaa meeqaatti bitu? Kana waggaa tokko. Waggaa tokko dhaggeeffadhaa qabaatee nama bitadhee argitanii birrii 270 galtee qabaatiin ijoollee duroon waanaa taachillaa waxxaa bakka. Chips. Zayitii gadi. Cheers, as gargar kaawwasa. Dan kamu cangkok bara. Ani zaidi bitadde, ni zaidi bitee nu dhufe. Sinjaalanna like godha abbas ni tutale nu daawwadha. Ciao. Ani deeme karam jaahu. Ayyaanu ta'a. Sinitti dheerateera garuu dhiifama siniin jenna. Egaa waan jaallattaniif immoo